Hafuu marsaa laguu gosa lammaffaatiif jalqaba. Hafuu marsaa laguu rakkoolee garaagaraa wajjin waliin qaban fayya qabeessa kan ta'an ilaallaa jechuudha. Dubartiin takka yookaan ulfooftuu yookiin kan garaatti hafu ta'e akkuma beektan hundumti keessanuu akka beektan marsaa laguu xurii laguu arguu hin dandeessu jechuudha. Inni lammaffaa dubartiin harma hoosistu yoo xiqqaate hagam ji'a 3 ji'a 4 sanaa olis ta'uu danda'a ji'a 6 ji'a 3 hanga ji'a 6 marsaa laguu arguu baachuu dandeessi sanaa olis ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa qorsa garaagaraa qorsa qusan maloota qusannaa ulfa ittisan kan fayyadamnu garaagaraa jechuudha. Ittisoota maloota gargaaramnu kanneen akka marfee ta'uu danda'a. Kanneen birootis yeroo baay'ee marsaa laguu keenya akka jeeqamu fiduu danda'a jechuudha. Keessattuu kan waraannannu jechuudha. Inni biraa egaa akkuma isiniin jedhe umrii gara dhumaatirra kan jiraatu ta'e namni tokko marsaa laguu dhaabuun isaa dhaabuun umrii 50 ol jiraatu rakkoo qabu jechuudha. Inni biraa sababoota yookiin rakkoolee dhaabbachuu marsaa laguu waliin wal qabatan. Rakkoolee dhaabbachuu marsuu lagaa fidan kan qaban maal kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Inni tokkoffaa dhiphina sammuu akkuma jenne sammuu keenya yoo dhiphannu sammuu keenya miidhaa akkasuma jeequmsi kun immoo wantoota hipotaalaamasii irratti dhiibbaa fiduu fi xannaa hormoononni hipotaalaamasii irraa gallakkifaman akka jeeqaman ta'a jechuudha. Jeeqamuu kana marsaan laguu akka hin jiraanne taasisaa jechuudha. Inni biraa ulfaatina qaamaa yeroo gabaabaa keessatti dhufuu jechuudha. Ulfaatina qaban yeroo gabaabaa keessatti yookiin wanta makaa siistemii garaagaraatiin akka dafnee ulfaatinni keenya irratti yoo kan goonte kunis kan isa fiduu danda'a jechuudha. Inni biraa xaxaa yookiin komplikeeshinoota yaala baqaqsanii garaagaraa hodhaati. Fakkeenyaaf yaala baqaqsanii hodhuu gadaamessaa waliin wal qabatu keessatti akka marsaan laguu hin jiraanne godhuudha jechuudha. Kunis caasaa gadaamessaa yookiin keessoo gadaamessaa garaagaraa irratti dhiibbaa garaagaraa yookiin miidhaa garaagaraa geessisuudhaan kan dhufu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo yaala baqaqsanii hodhuudhaan gadaamessi keenya kan dubartoota keessaa kan ba'u yoo ta'e gadaamessi waan hin jirreef kanaaf dhaabbachuu marsaa laguutiif fi hafuu marsaa laguutiif akka sababaatitti ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa sochii qaamaa garmalee fakkeenyaaf sochii qaamaa garmalee kan hojjennu yoo ta'e kunis dhiibbaa hafuu marsaa laguutiin fakkeenyaaf atileetota yoo fudhan atileetonni akka maleetti kan hojjetan yoo ta'e hafuu marsaa laguu isaan mudachuu danda'a jechuudha. Inni biraa qorichoota yaala garaagaraatiif kennamu akka fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa akkasumas immoo alarjii garaagaraatiif kennaman qorichoota dhukkuboota sammuu ol qabataniif kennan kunniinis fi kanneen birootis dhabamuu dhiigaa dhabamuu marsaa laguu irratti dhiibbaa geessisuu fi sababa ta'uu danda'u jechuudha. Inni biraa jeeqamuu hormoonota qaama keenya keessaa jiran fakkeenyaaf hormoonii taayiroodii jedhamu akka malee dabaluudhaan akka malee yookiin gadi bu'uudhaan qaama keenya keessattuu kan hir'atu ta'e dhiibbaa gochuu danda'a jechuudha. Hafuu marsaa laguu irratti dhiibbaa geessuu danda'a. Ibsa gahaadhaaf jechuudha. Hormooniin taayiroodii jedhamu qaama keenya keessatti akka malee yoo dabale mallattooleen yookiin agarsiisuun jira jechuudha. Inni tokkoffaan nyaata nu beelessaa hin nyaanna furdannuu jechuudha. Inni biraa immoo sammuun keenya baay'ee tokko seensitiivdha yookiin nu si'enna nama si'eessaa jechuudha. Irriiba immoo nu raffisiisuu jechuudha. Ulfaatina qaama keenyaa irriiba nu dhoggaa. Inni biraa immoo ho'a hin dandeenyu jechuudha. Wanti ho'a xiqqootinsu qaama keenya keessa nu dafqisiisa jechuudha. Inni immoo hormooniin taayiroodii kun hir'achuusaa mallattooleen agarsiisan ulfaatina qaamaa dabaluu nyaata baay'isuu hirriiba nu raffisuu fi si'aayina hir'achuu jechuudha. Si'aawuu miti jechuudha. Kunniin lachuu ol dabaluu hir'achuunis dabaluun isaatis hafuu marsaa laguutiif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa akkuma isin beekamu dhiibbaa balaa hipotaalaamasii yookiin sammuu irra gahu dhiita'uu sammuu keessoo sammuu keessattis uumamuun hipotaalaamasii irra dhiibbaa gahuun akkasumas pituitarii irra jechuudha. Akkasuma inni biraa immoo ovarii irratti piriimaachuu ovaariyaan feelarii wanti jedhamu tokko jira. Hanqaaquun ovarii keessa jiran dafanii kan dhuman yoo ta'e jechuudha. Umurii 40 gaditti kunis sababoota ta'uu danda'a jechuudha. Innis sababoota garaagaraa qaba. Yeroo biraa isin edeennaa jechuudha. Inni biraa rakkoolee qaama keenya kanneen biroo wajjin wal qabatan jechuudha. Akkuma dura isiniin jechuu barbaade rakkooleen biroo kallattiinis ta'e al-kallattiidhaan dhiibbaa marsaa laguutii irratti jiraachuuf jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkubni tiruu keenya yeroo dheeraa kan dhibu ta'e hafuu marsaa laguutiif sababa ta'uu danda'a. Inni biraa
kaleen keenya kan dhibamuu ta'e yeroo baay'ee dhiibbaa marsaa laguuf akkasumas darbee dhukkubni HIV madhaafamuu marsaa laguutiif sababa ta'uu danda'a. Akkasumas kaanseriin garaagaraa goota kanaaf hafuu marsaa laguutiif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa jalqaba irratti wanti raafadha tokko jechuudha. Jalqaba piraamarii yookiin gosa tokko piraamarii minooriyaa jedhamu irratti hormoonii garaagaraa yookiin dogongora hormoonii kiroomozoomii qaama keenya keessatti uumamuunis namni dhiira dubartii ta'ee dhalate kiroomozoomii dhiiraa qabaatee uumamus sababa garaagaraatiin ni jiraata jechuudha. Inni sunis dubartiin akkasii sunis xurii laguu hin argitu jechuudha. Kiroomozoomii keessa ishee jiru kan dhiirati waan ta'eef jechuudha. Kunis sababoota garaagaraa qaba. Kana baay'ee beekuun isaanis hin barbaachisu. Egaa kana jennee mallattooleen hafuu marsaa laguu maalidha? Egaa akkuma beekamu tokkoffaan xurii marsaa laguu hafuudha. Inni lammaffaan immoo komplikeeshinii yookiin xaxaa isaan wajjin wal qabatu hormooniin yookiin istiroojiinii jedhu jabina lafee keenyaatiif akka jabaatu kan gargaaru kan hin jiraanne ta'e ovarii irrattis kan gallakkifamu yoo kan hin jiraanne ta'e jabina lafee keenyaa dhabuudha. Inni biraa mallattoolee sababoota hafuu marsaa lagaa ta'an kallattiinis ta'e kallattiidhaan dhiibbaa geessisan jechuudha. Fakkeenyaaf hormooniin taayiroodii akka garmalee dabaluu yoo ta'e inni sun mallattoolee sana agarsiisuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo hir'achuu hormoonii taayiroodii qaama keenyatti yoo ta'e mallattoolee sana agarsiisuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo as gama kanarrattis kan ta'u ta'e abboota lamas irratti mallattoolee sanii fi sababoota sana agarsiisuu danda'a jechuudha. Egaa kana jennee xaxaan yookiin komplikeeshinii kanaan dhufu maalidha? Inni takkaffaa dhala dhabuudha. Namni tokko marsaa laguu kan hin jiraanne ta'e dhala dhabuu danda'a jechuudha. Egaa kanas hin jenneen booda yaala isaatitti yoo dhumne jechuudha. Yaalli hafuu yookiin dhaabbachuu marsaa laguu kan xiyyeeffatu sababoota hafuu marsaa laguu ta'an irratti jechuudha. Sababoonni duubatti deebi'u yookiin yaalamuu danda'an hin jiru. Sababoonni immoo yaalamuu hin dandeenye hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko kiroomozoomii dhiiraa argatee yookaan dhufu ta'e kan dhalatu yoo ta'e yaalamuu baachuu danda'a jechuudha. Piraamarii minooriyaa jechuudha. XX dha dubartii yoo ta'u kan dhiiraa XY dha jechuudha. Dhiiraa jechuudha. Yoo dubartiin takka XY kiroomozoomii qabattee kan dhalattu yoo ta'e kun duubatti hin deebi'u jechuudha. Akkasumas wantoonni salphaa ta'an kanneen akka hormoonii taayiroodii ol ka'uu akkasumas hormoonii taayiroodii gad bu'uu ta'an kunniin isaan san yaala isaaniif irra godhamu irratti yoo isaan kan yaallu ta'e marsaa laguu deebi'uu danda'a jechuudha. Akkasuma kanneen biroo irratti jechuudha. Walumaa galatti yaalli isaan godhamu yaala san sababoota hafuu marsaa laguutiif taasisan yaaluudha jechuudha. Kan yaallu ta'e hafuu danda'a jechuudha. Dhumarratti dubartoonni tokko yeroo baay'ee marsaa laguu al tokkoo fi al lama hafuu danda'a jechuudha. Yeroo tokkoof yeroo jalqabaatiif yeroo tokkoof lama hafuu kan danda'u dhiibbaan qabu wanti baay'ee si yaachisu hin jiru jechuudha. Yoo haga sadii olitti kan hafuu sadii fi sadii ol kan hafu ta'e mana yaalaa deemtanii akkaataa itti fayyadamaa akkaataa yaalatti argachuu dandeessan ogeessa yaalaa keessan wajjin mari'achuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kana jennee wanta hordoftaniifis wanta yeroo hundumaa deeggarsa gootaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Akkasumas peejii keenya laayik sheer nu godhaa. Wanti guddaan akkuma kanaan dura isiniin jedhe wanti nuyi kaaneef kanuma kanaaf jechuudha. Wanta biraatiif miti. Nama tokko qofaa miti namoota baay'eedha kan akkana isiniif hojjechaa jirru. Qaamota hundumaa namoota hundumaa dabalataanis dabalee qaama dabalu nama hundumaa dubbisnee ogeessota garaagaraa dubbisnee wanta isaan beekan irratti akka isin dhiyeessuuf qophiidha. Dhumarratti galatoomaa fayyaa ta'aa horaa bulaa fayyaan uummata keenyaaf haa ta'u galatoomaa.